illee balleessuun tun sila dhaabbattee bareeddudha. Ijoolleen Jimmaa Oromoo malee Abiyyii miti. Abiyyi immoo Jimma malee ilma Oromootii miti. Bakka tanaatu isin duraa wallee. Abiyyi Jimma malee Oromoo miti. Jimma ammoo Oromoodha malee Abiyyii miti. Abbaan fedhe ilmi Oromoodhaa hatee kaane Oromoodha ja'u ka sirna gabroonfataa ifirratti shoomu hin jiru. Taarika addunyaa kana gubbatti hin dhageenye nuti. Nama isaan taane nama hammeenyatti isa deemaa deemu ifirratti shoomu hin agarre. Abiyyi Oromoo Jimmaa bakka bu'uu hin danda'u. Oromoon Jimmaa garuu kutaa ifii bakka bu'uu dandeessi. Jawaar Mohaammed garuu Jimma bakka bu'uu ni danda'a. Wanni itti bu'uu danda'uufis haleessaa jirtu gartee akkuma kutaa Oromiyaa kan kudhan keessatti qabsoo godhaa ture Jawaar Mohaammed Jimma keessatti illee godhaa ture. Abiyyi Ahmad gaafa qeeroon Jimmaa namticha Amaaraa abbaa qabeenyaa isaan fixe qabeenya jalaa saamte shiftaatu kana godhe nama jee paarlamaa naannoo Oromiyaa keessa taa'ee Abiyyi Ahmad. Sigalee. Kanaaf ummata Oromoodhaan namni bakka bu'u Jawaar Mohaammed jechuudha. Kanaafuu Oromoon teenya takutaa kudha tokko goobanaa keessan bakka jirtanirraa saaxiluu danda'uudha qabdan. Akkanaan malee tarkaanfachuu hin dandeenyu isiniin ja'a. Hedduu galatoomaa waa'ee makrajaatii fi waa'ee gartee Dooktor Tanakaafaa itti qophaa'eetiin dhufa yoo rabbi jee hanqasuu turtii gaariin isiniin ja'a.